Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Daawwattoota channelii Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu bagi jiraattan. Jiraachuun keessa yeroo hunda naga machiisa. Yoo isin jiraattan an jiraadha jechuudha. Akkuma isin beektan torbaan kana gaaffiiwwan ministirii bara 2015 dalaguun kiyya ni beekama. Kanaaf paartii nama dalagee jira jechuudha. Guyyaadhaa paartii isa dhumaa party speaking yookaan immoo bifa dialogiin qophaa'ee dalaguu deemna jechuudha. Kanaaf barattoonni kutaa 8ffaa gaaffiiwwan giraamar dalageeratti koomentii baay'ee kana kanarratti argaa jira baay'ee galatooma. Ammas party isa dhumaa hanga xumuratti akka wajjin turtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Okay. Partiin 45ffaan about speaking party da gaaffiin kunniin baay'inaan gaaffii dialoogii jechuudha. Maal jedha? For items Okay, for items 45 to 54, read the dialogues between you and friend. Haasawni kun haasaa anaa fi yookaan immoo siifi hiriyaa kee gidduutti adeemamaa jechuudha. Okay? So and then choose the one that best completes each jechuudha. Kan bakka duwwaa guutis hin jira jechuudha. So 45ffaan maalidha? Gaaffii 45ffaan maalidha? Yuun maalidha? Can I park here jedha. Can I park here? Shooting up the Abdii qaba. Can I park here? Okay? Yaad isaa konkolaataa staalaa godhachuu barbaada jechuudha. Can I park here? Asatti dhaabuun daa'imnaan friendin kee maana jedhee dash or blank space this site is allowed for parking jedhee jechuudha. Iddoon kuni parkingiidhaaf hayyamaadha jechuudha. Kanaaf A you can, B you must not, C you must, and D you should jedhee jechuudha. Kanaaf debi iddo duwwaa kanaaf debi sirriin kan itti galu kaminni A you can. This site is allowed for parking jechuudha. Kanaaf can I park here naan you can jedhee jechuudha. Kanaaf 45ffaan maa deemisa aadhaa ta'a jechuudha. 45ffaan aataa jechuudha. You can hin dandeettaa jechuudha. 46ffaan friend dheeraa waan ta'eef barreessuu barbaanne yaa shiitiin qabdanii achirraa guutaa jechuudha. Okay, 46ffaan maadha? Friendin you dha maa jedheeni dash or blank space jedheen jechuudha. Deebiin isaa maa jedhee deebisee yuun I am a gardener. I am a gardener jechuudha. I take care of plants jechuudha. I am a gardener ani oddoo keessa biqiltuu eegaa biqiltuu kunuunsaa I take care of plants jechuudha. Kanaaf deebiin maal ta'a? Gaaffiin maal ta'a? A baktanatti gaaffiin galu maal? Maal gaafate? A where do you work? Eessa jedheeni? B what is your job? Hojiin kee maal jedheeni? C when do you work? Yoom jedheeni? And D how is your new job? Hojiin kee haaroo maal fakkaata jedheeni? No. Deebisaa sirriin kaminni B what is your job? What is your job? Ennaan deebisaa maali deebise? I am a gardener. I take care of plants jedheen jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? 46ffaan B ta'a jechuudha. 47ffaan ammas haasawuma you and friend dha. I think we all are responsible to keep our class clean. Nu hundiniyyuu akkana fakkaatutti itti gaafatamummaa gola keenya qulqullummaa isaa eeguun itti gaafatamummaa qabna jedheen jechuudha. Friendin isaa maadhee blank space dash every student has to take part jechuudha. Barattoonni hundiniyyuu irratti hirmaatu qabanii jedheen jechuudha. Kanaaf deebisuu ka ta'u kamiin iddoo waatan jechuudha. A sure is about agreement and disagreement jechuudha. Kun waa'ee agreementii waliigaluu jechuudha. Yaada waliirratti waliigaluu jechuudha. A sure that's not the cause. Okay, sure. Sirriidha that's not the cause. Nu sabata hundee jechuudha. B I totally disagree with you. Ani walumaa galatti si waliigaluu jechuudha. C I agree with you. Ani si waliigaluu jechuudha. And D I don't think you saw. Annatti fakkaatu jechuudha. Kanaaf deebisaa kamiin C I agree with you. I think we all are responsible to keep our class clean 9. Nu hundiniyyuu itti gaafatamummaa qabnu gola keenya qulqullummaa isaa eeguu 9. Maayidheeni I agree with you. C waliigala every student has to take a part. Barattoonni hundiniyyuu itti hirmaatu qabanii jechuudha. Kanaaf deebisaa kamiin C ta'a jechuudha. C ta'a jechuudha. C. Okay. 48ffaan ammallee you fi friendidha. Okay? Yun, my dear friend, it is keeping our sanitation. It means cleaning our body. Kun definition actually. So, Malta, A, why you keep your personal hygiene? B, when do you take shower? Shower yom frata. C, how often do you take shower?
Okay, shower yeroo meeqa fudhattennaan. D, how do you understand personal hygiene? Qulqullummaa dhuunfaa akkamitti ilaaltatu deebitaa jechuudha. How do you understand personal hygiene jennaan maal deebisaa? It is keeping our sanitation. It means cleaning our body jechuudha. Definition kennaaf jechuudha. Kanaaf deebisaa maala? D ta'a jechuudha. D jechuudha. Okay. Afaan sagalaffaan ammallee you fi friendidha. You friend maadheeni yuun bakka duwwaatti guutamu jira yookaan immoo gaafii gaafatamu jira. Friend deebisee friend maadhee deebisee I feel parents should motivate girls to keep schooling. Akkana fakkaatti okay akka yaada kiyatti barattoonni shamarranii jajjabeeffamuu qaban akka barumsaa deemanii jedhee jechuudha. Kanaaf gaafii waan kana maal ta'uu danda'a? Why do you most girls leave school? Barattoonni muraasni yookaan immoo barattoonni baay'een barumsa barattoonni shamarraa baay'een barumsa maaliif dhiisanidha? B, have you ever seen a girl at school? Barattoota shamarranii mana barumsaatti agartee beektaa? C, do you think girls are good at school? Akkas fakkaatu barattoonni shamarraa barumsaaf bareeda? Okay, yookaan immoo cimoodha? And D, what is your opinion about girls' education? Waa'ee barumsa shamarranii maal yaadannaan? I feel parents should motivate girls to keep schooling jechuudha. Okay, kanaaf deebiin gaafii kanaa maal ta'uu danda'a? A, why do most girls leave school at 9? I feel parents should motivate girls to keep schooling. Okay, no, they even said D tachuda. Okay, what is your opinion about girls' education? Kanaaf yaadati barumsa irratti yookaan immoo shawara irratti qabdu 9 they say I feel parents should motivate girls to keep school. Maatiin jajjabeessuu qabanii jedhee yaada isaa bahee jechuudha. Opinion isaa kenna jechuudha. Kanaaf deebisaa D tachuudha. Okay, shantamaffaan. Shantamaffaan maalidha? You fi friendidha. Ammas how modern computers are different or differing from all the modern jechuudha. Computer amma computer dunarraa maaltu adda isa godha? Jennaan A, I understand modern computers are more expensive. Computer haaroonni modern amma baay'ee guddiidha. B, I understand modern computers are cheap. Computer modernidha rakasa. And C, I understand computers are machines. Okay, yes, machine. And D, I understand the use of computer. Kuni lamin deebiraa deebiin isaa sirriimaadha. I understand modern computers are more expensive than old models. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. Computerri modernii maadha? Gatiin isaa guddiidha jechuudha. Shantamii tokkoffaan, have you ever been to Harar? Shantamii tokkoffaan maadha? Okay, you'dha. Okay. Have you ever been to Harar? Gaafin kun gaafii waa'ee maaliiti? Gaafin kun gaafii waa'ee parent perfect question jechuudha. Akkana gaafii os gaafate yeroo hundayyuu have you ever been to Harar? Kuni gaafiin parent perfect jechuudha. Maaliif jennaan haviin kenna yeroo hundayyuu you fudhata eegas everin kenna immoo formulaa kenna beekamaadha. Okay, being kenna immoo verb jechuudha. So have you ever been to Harar? Yeroo hundayyuu akkas gootee beektaa achi deemtee beektaa nyaattee beektaa. Okay jechuudha baadumatti have you ever jechuudha. Kanaaf have you ever been to Harar? Okay, Hararin deemtee beektaa jedhee gaafate jechuudha. Kanaaf deebisaa maal ta'a? A, to visit it is all the historical building. B, I have never visited Harar. C, Harar is found in Oromia. And D, Harar is a beautiful city. Harar biyya bareedduudha. Harar Oromiyaa keessatti argamti. And D, ammoo waan biraa isaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sirrii kamidha? I have never visited Harar jechuudha. Ani Hararin deemee hin beeku immoo daawwadhee hin beeku jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha? B ta'a jechuudha. Shantamii tokkoffaan maalidha? B ta'a jechuudha. Okay, shantamii lamaffaan. Ammas haasaa you and friend, where do you wash clothes? When do you wash clothes? It's about adverbs of time. It's about gaafii waa'ee adverbiiti. Adverb keessaa it's about adverbs of time. So adverbs of times is answers the questions when. Okay, adverbs of time it is answers the question when. Adverbs of time in gaafii waan tokko yoom raawwatame jedhu deebisa jechuudha. Okay, walii galaa mire. Kanaaf when do you wash clothes jedhee gaafata jechuudha. When do you wash clothes jedhee gaafata gaafidha. Friend maal deebiseefi?
Okay, A, I like washing clothes and uffata miiccuudha. B, every weekend, torban hunda. C, at the weekend, gara torbaanitti. D, at home in the wash basin jechuudha. Kanaaf deebisaa sirrii kamidha? Deebiin isaa every weekend, torban hunda jechuudha. When do you wash clothes? Okay, deebiin isaa sirriin B ta'a jechuudha. Shantamii laffaan B ta'a jechuudha. Okay, yeroo gaaffii waan ta'eef jechuudha. Okay, shantamii sadaffaan you and friend. Ammas you fi friend wajjin haasa'anii. You'n waa gaafatee friend maali deebiseefi? Oh, he is so generous and kind. He used to help people in need jechuudha. Okay, he is so generous and kind. Inni nama arjaa fi nama gaariidha. He used to help people in need. Namoota rakkataa gargaarsa barbaadan gargaaraa ture jechuudha. Amma deebii kanaaf gaaffiin isaa maal ta'a? A, how long you know Mr. Kabir Hussein jedha. B, when did Mr. Kabir Hussein die? Inni yoom du'edha. C, when was Mr. Kabir Hussein born? Inni yoom dhalatedha. D, how do you feel about Mr. Kabir Hussein? Waa'ee Hussein, waa'ee Mr. Kabir Hussein kana maal si dhagama? Waa'ee isaa maal yaaddaa jechuudha. Kanaaf deebii isaa sirrii kamiini? D, how do you feel about Mr. Kabir jechuudha. Shantamii afuraffaan ammallee you fi friend dha. Conversation dialogue ta'uu isaa dagatinaa jechuudha. Shitti isaa barbaadadhaati irraa laalaa jechuudha. Okay, why is Monday an important today? I mean an important day to you? Wiixanisiif maaliif guyyaa barbaachisaa ta'e? What a confusing question, bro. Gaaffii giraana gabbooti. Gaaffii dabbareeti. Okay, friend maali deebiseef? A, I will. Okay, you try to respond. Okay, deebisuu yaalame. A, I wear clean shirts every Monday. Ani wiixata uffata qulqulluu uffadha. Is it answer? B, because sababni isaa it is the first day of the week. Okay, guyyaa qabaati. C, all the days guyyaa hunda from Monday to Sunday. Guyyaa hunda wiixata haga uudi maal ta'uu isaa. D, 3 days a week. Torbaanitti guyyaa sadii. Mee deebisaa kamtaa itti adda. Okay. Anyhow, deebiin isaa why is Monday an important day to you? Wiixanisiif maaliif guyyaa arbaasaa kan jedhuuf deebiin isaa xiqqollee akka ta'uti sababa si gaafate waan ta'eef because jechuudha. Because sababni isaadha it is the first day of the week. Guyyaa qaba waan ta'eef anaaf guyyaa important ta'e deebiin isaa sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf shantamii afuraffaan maal ta'a? B ta'uu danda'a jechuudha. Okay, garuu gaaffii baay'ee ifaa miti jechuudha. Shantamii jaffaan I'm sorry. Shantamii shanaffaan is for items 55 to 57. Choose the correct alternatives that answers the item. Wal keessa barreeffamee jira. Sirreessanii barreessuu bichaadha jechuudha. Okay? Wal keessa barreeffamee jira jechuudha. Okay? So, A, fat in the boy today and school I. School I. So the correct sentence in word order is tartiiba jechaatiin himi kunniin yeroo sirrii ta'u kam ta'a jechuudha. A, today I saw in the school a fat boy. Ani hadhatti namsatti argee jira. B, today in the school a fat boy I saw it. C, I saw a fat boy in the school today. And D, I saw a fat boy today in the school jechuudha. Kanaafuu seera giraamatikaali isaa eeggatee kan ta'u maal ta'a? Sabatiin keenya yeroo US ana dura ta'a jechuudha. Eegasii kun waa'ee hadhaa waan haasa'uuf paasensidha waan dabre jechuudha. I saw a fat boy. Mucaa furdaa arge jechuudha. A fat boy in the school. Yoo marge hadha jechuudha. So I saw a fat boy in the school today jechuudha. I saw a fat boy in the school today jechuudha. Yookaan immoo you can say today I saw in the school a fat boy. Kanaafuu anitti kalaa deebisaa sirriin kaminna C ta'a jechuudha. Okay, shantamii jaffaan. Shantamii jaffaan. In which sentence comma is correctly used? Comman hima kanneen keessatti bakka sirrii kan fayyadame kam jedha. Kunis gaaffiin kun baay'ee namatti illee tolu haa ta'utii garuu immoo ilaaltanii deebiin isaa gabaabinaan jechuudha. Kaminni deebiin isaa gabaabinaan hin dubbisan. Okay. Here is the question. Gaaffiin isaa kana fakkaata. Okay. What the hell? Okay.
dura duuba isaa ilaaltan jechuudha. Sirna tuqaalee isaa ilaaltan jechuudha. Okay. Okay, Emma, she went to market, comma, bought vegetables and came back home. B, she went to, comma, serimiti. And C, she went to market, comma, bought vegetables and comma, kanaf, comma, and the board and juru, kunis don't go to kanaf, beef is in serim. And D, she went to market, comma, bought vegetables, comma, and came back home. Kanaf, Garagruman, beef is serimiti. Beef sin serimiti. A fi B D keessa kam sirrii. Emma da she went to market da koma godhe jechuudha. Kun ammoo she went to market illee koma godhe jira. Bought vegetables jechuudha. Amma asitti kun koma qaba, kun koma hin qabu. Kanaafuu kam sirrii. Akka afaan Ameerikaatti yookaan ammoo Ingiliffaa Ameerikaatti enda fakkeenyaaf fakkeenyaaf I bought coffee, sugar, comma, and potato. Okay, as mal fayyadamee comma fayyadamee jechuudha. Akka afaan Ingiliffaa Ameerikaatti asitti comma and jala fayyadamuu hin dandeenye. Akka afaan Ameerikaatti jechuudha. Ingiliffaa Ameerikaatti, okay, I bought coffee, comma, sugar, comma, and potato jechuudha. Kanaaf asitti mal fayyadamuu danda'a. Koma kun Ingiliffaa Ameerikaatti jechuudha. Ameerikaanonni koma enda jala fayyadamuu hin danda'an. Haala kanaan fayyadamu jechuudha. Okay, British show afaan Ingilizi yookaan immoo Ingiliffaa Itoophiyaa jechuudha. I bought coffee, comma, sugar, and potato or potato jechuudha. Amma asitti koma fayyadamu hin jiru. Asitti yoo koma fayyadamin is British jechuudha. Ingilifa British jechuudha. Kanaaf ennaan koma fayyadamte kulle deemsa lamenu sirriidha jechuudha. Okay? Asitti yoo koma fayyadamte enda jalatti American English. Yoo ammoo asitti immoo koma fayyadamin is British jechuudha. Kanaaf hiika himaa uumuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa sirrii maal ta'a iddoo addaa? Deebiin isaa D ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. Deebiin isaa D ta'a jechuudha. Okay. Shantamii torbaffaan Amas Duraduba is about coherence. What is the correct order of the following sentences so as to give coherent paragraph? Yo walit debu paragraph sirri kanu kennu gafi debi sakamira kunis tita uda gavata asiti it helps us access information easily and quickly and B fans therefore we need to be careful of using internet and seeing internet is a very useful technology and then as more we may get addicted unless we control our usage and however it has many disadvantages to it actually kanaf graphical nin duradu bayo ken come to actually okay kan dursu kamechu kan dursu la kof sadi internet is a very useful technology internetin one technology biro amat barbasu ke ta ko actually and however taulle okay it has many disadvantages too okay technology barbas taulle faida one disadvantage by qabani yookaan mo one tanama meedu by qaba actually egas mo afrafan we may get addicted unless we control our usage hala fadama kenna yon stressin by addicted and nature and then therefore kanafu we need to be very careful of using an internet kanafu internet lo fadamnu of egachu qabna. And finally, it helps us access information easily and quick. Also, now for them, one to buy a rag nature. Can I have Davis Camera? There's a seat to Davis. All right. Okay, can I have Shantami Torofan Malta? Seat. Okay, Gafi Tanu, Gafi Wae lecture. Gafi Wae Talayat. Gafi Wae Talayat. Okay. Talayaan ajjeet akkuma jiru 58 fara gaafii sadiidha. Kanaaf talayaan barreeffamee jira. Choose the correct answer based on the information in the letter below. Talayaan barreeffame kun is different hiriyaadhaaf barreeffame. Yaa talayaan yeroo hundayyuu gosa garaagaraa qaba jechuudha. Okay. Waa'ee leetarii yeroo biraa leetar baranna. Okay. Waa'ee leetarii yeroo fuulduratti baranna jechuudha. Ammaaf
lakkoofsa tokko gaafatee jira, lakkoofsa lama gaafatee jira jechuudha. Okay, gaafii tokkoffaan maalidha? The writers of this letter is dash jechuudha. Namni xalayaa kana barreesse eenyu? Namni xalayaa kana barreesse kun xalayaadha. Okay. Kun xalayaadha. Eegas dhumarratti thanks jedha jira. Eegas your friend jedha. Your friend mootii neemeera jechuudha. Okay. Haalli xalayaatti barreeffame akkana fakkaata jechuudha. Funduratti yaa xalayaan bakka sadii qoodama. Formal letter, informal letter fi and semi formal letter jedhama jechuudha. Kanaaf waa'ee sirna xalayaa funduratti yoo danda'e topic kanatti aansee waa'ee xalayaa barsiisa. Garuu ammoo isin barsiisu malee dhiisa jechuudha. Baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yeroo baay'ee ministeerratti dhufaa, insurance irratti illee dhufa jechuudha. Kanaaf waa'ee xalayaa funduratti ni baratan jechuudha. Akkuma isin beekamu xalayaan kuni xalayaan informal letteridha yookaan immoo personal letteridha jechuudha. Personal letteriin yookaan immoo xalayaan dhuunfaa informal letter kun nama sadiif barreeffama. Tokkoffaan hiriyaa keetiif jechuudha. Okay, to your friends. Okay, lammaffaan immoo to your relative, fira keetiif, and to your family. To your waa'ee xalayaan barana fuuldurata jechuudha. Xalayaan informalidha. Nama sadii kanaaf barreeffama jechuudha. Hiriyaa keetiif, fira keetiif fi family keetiif barreeffama jechuudha. Formal lettering ammoo is business, okay, business letteridha. And jobidha yeroo baay'ee jechuudha. Akkasumas immoo applicationidha. Okay, for applicationidha fi akkasumas ammoo and letter of boss. Okay. Okay, halaqa keessa yookaan immoo hoogganaa keetii yeroo barreessitu jechuudha. Kunniin maalidha? Kunniin formal letter jedhama jechuudha. Kunniin formal letter jedhama jechuudha. Okay. Kanaaf waa'ee formal letter fi informal fuulduratti ni baranna qaban jechuudha. Amma gara gaafii kanatti yoo deebinu maalidha? Xalayaa kana kan barreesse eenyuuni mootii numeeraa jechuudha. Xalayaa kana kan barreesse eenyudha? Dhumarratti thanks to your friend and hiriyaa kee mootii numeeraa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kam ta'a jechuudha? A your friend jedha, B mootii numeeraa, C unknown beekamu, and D school teacher barsiisaa barumsaatidha. Kanaaf deebiin isaa mootii numeeraa ta'a jechuudha. 38 maal ta'a? 58 B ta'a jechuudha. 59 what would be written on label number 1? Lakkoofsa koratti maaltu barreeffamuu qaba? Lakkoofsa koratti jechuun akkuma agartan kana as jechuudha. Seera xalayaa informaalii keessatti yeroo hundayyuu tartiibi isaa jechuudha. Lakkoofsa tokkoffaa irratti kan barreeffamu maalidha? Adreesii yookaan ammoo writers adreesii nama xalayaa barreessantu barreeffamaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa maalidha? Adreesii barreeffamaa jechuudha. Tokkoffaan adreesii barreeffama jechuudha. Lammaffatti ammoo maaltu barreeffama? Date jechuudha. Guyyaa. Guyyaan xalayaan sun barreeffama jechuudha. Sadaffaan ammoo maalidha? Okay, greetings or salutation to barreeffama jechuudha. Salaamata jechuudha. Okay, kan akka maalidha? Okay, dear friend, hello, how are you? I'm fine. Kuni greeting jechuudha. Eegas ammoo afuraffaan ammoo bodyidha. Body letteridha yookaan ammoo qaama xalayaa jechuudha. Yookaan ammoo akka main part jechuudha. Kana keessatti kan barreeffamu jechuudha. Xalayaa keessatti waan taasisu jechuudha. Have you just heard that we are going to do to sit for final exam next week? Akka torbaan qormaata qophoofnu quba qabda. Our teacher has told us today barsiisaan keenya haadha nutti hime kuni maalidha? Qaama xalayaa jechuudha. Eegas ammoo shanaffaratti maaltu barreeffama? Closing yookaan ammoo farewell jechuudha. Okay, akka nagaatti kan jedhu barreeffama jechuudha. Eegas ammoo signature of sender jechuudha. Nama xalayaa kan erguu dhumarratti ammoo maqaa name jechuudha. Kanaaf waa'ee xalayaa walumaa galatti ni baranna. Ammaaf lakkoofsa koratti kan jiru maalidha? Writers address jechuudha. Lakkoofsa koratti kan jiru maalidha? Address jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? 59ffaa dateedha. Tokkorratti date hin jiru. Greetingidha. Greeting sadaffaratti jira. And C writers address. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? 59ffaa C ta'a jechuudha. Okay, the last but not the least. Gaafii ministirii bara 2015 gaafii dhumaa jechuudha. Gaafii ministirii bara 2015 jechuudha. Bara 2015 gaafiin dhumaa. Gaafii ammallee uuma xalayaa jechuudha. Gaafiin dhumaa maalidha? What would be written on label number 2? Lakkoofsa lamarratti maaltu barraa'e jechuudha. Lakkoofsa lamarratti maaltu barraa'e? Akkuma asitti maalidha? Date jechuudha.
guyyaa jechuudha. Kanaaf deetiin isa jira A date, B friend's name jira, C school name jira, D greetings jechuudha. Kanaaf greeting yeroo hundeessan jedhee sadaffaratti argama jechuudha. Sadaffaratti argama jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? And date 8 jechuudha. Okay, gaafa ministry bara kana kan ittiin xumatu ittiin xumuramaadha. Eedhaan xumuramaa jechuudha. Kanaaf waa'ee xalayaallee kana fakkaatachuu daawwattoota kiyyaa gabaabina jechuudha. Informal letter yookaan immoo xalayaa hiriyaa kan warratti barreeffamu irratti akkasumas immoo kan firatti barreeffamu irratti dursa akka ta'u maalidha? Adreesii, senders adreesii yookaan immoo writers adreesii nama xalayaa san barreessu jechuudha. Namni xalayaa kan barreessu eenyudha? Mootii numeeraa jechuudha. Kanaafiyyuu adreesii isaa jechuudha. Dates guyyaadha. Greetings qaama xalayaa jechuudha.